Yoyya guyyaa har'aa barnoota ajaa'ibaa baay'ee isin fayyadu qabadhee isiniif dhiyaadheera hanga xumura sagantaa kiyyaatti na hordofaa. Barnoonni har'aa maal ilaallata yoo jenne akkamitti taampinalii hojjanna. Taampinalii jechuun suuraa yeroo viidiyoo keenya hojjannu yuutuubii irratti jalqaba irra taa'u kan bareedu sana jechuudha. Fakkeenya yeroo muuziqaa gadhiisan, viidiyoota garaagaraa yeroo gadhiisan suuraa jalqaba viidiyoo keenya irra taa'u kan waa'ee viidiyoo keenyaa gabaabinaan ibsuu danda'u sana jechuudha. Akkamitti bifa bareedaadhaan hojjannaadha. Ammallee aappiiwwan kamtu taampinaayilii gaarii nu hojjetuuf nu gargaaran kan jedhu sana qabadhee isiniif dhiyaadheera hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa isiniin jedha. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan Biiftuu Faawundeeshin Enterteeyimentiidha. Warroonni chaanala keenya haaraa taatan sabiskiraayib, laayik, sheer, koomant, waaч gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Galatooma ulfaadhaa kallattiimaan gara barnoota keenyaatti isin dabarsa. Kallattiimaan gara barnoota keenyaatti haaseennu taampinalii keenya idiit godhuudhaaf aappileen baay'ee nu barbaachisan aappilee 2-3-4 illee ga'uu jechuudha. Garuu filannoon kiyya Piiksaartii fi Riimiin yoo qabaattan baay'ee bareedaadha. Irratti barreessuudhaaf ammoo yoo Piiksilab qabaattan bareedaadha. Yeroo tokko Piiksaayi ka jedhus yoo qabaattan bareedaadha. Mee aappilee kanneen isinitti agarsiisuu jalqabaa jechuudha. Riimiin irraa ka'een isinitti agarsiisuu barbaada. Mee Riimiin isinitti agarsiisu. Riimiin ka jennu aappii kamii? Kinoo aappii isa kanaa jechuudha. Aappii kana qabaachuudhaa qabna. Aappii kana wanti nu fayyidu gara boodaa waliin ilaallaa jechuudha. Ammas ittaansuudhaan aappiin qabaachuudhaa qabnu aappii Piiksaarti jennu isa kana jechuudha. Aappii kana qabaachuudhaa qabna jechuudha. Baay'isee. Egaa ammas aappiin ittaansee aappiin nuti qabaachuu qabnu kinoo aappii Piiksilab jennu kanaa jechuudha. Irratti barreeffachuuniif baay'ee nu gargaaraa jechuudha. Mee amma Piiksaarti irraa kaanee jechuudha bu'aalee aappii kanaa haa ilaallu. Piiksaartii fi aappileen kunniin wanti nu fayyadu taampinalii hojjechuuf. Taampinalii jechuun jalqaba maaliini? Suuraa yeroo viidiyoo gadhiifnu viidiyoo keenya irratti kaayannu jechuudha. Suuraa hawwataa maaliidha kun jedhee akka namni dafii seenee ilaaluu danda'uu fi suuraa nu gargaaru santu maal jedhama? Taampinal jedhama jechuudha. Taampinalii suuraa viidiyoo keenya jalqaba irratti mul'atu sana jechuudha afaan nu galuun. Taampinalii kana Piiksaartiidhaa fi Riimiin walitti yoo kanneen hojjanne hedduu midhaagaa jechuudha. Mee amma Piiksaarti haa seennu jechuudha. Piiksaartii eessaan seennaa? Kunoo aappii Piiksaartii isa kana jechuudha. Kanarraan barnoota keenya jalqabna. Mee isa akkanatti gattuqnee haa seennu. Erga seennee akkanatti nuu fida. Amma taampinalii hojjechuudhaaf jechuudha. Suuraa viidiyoo keenya irra kaayannu hojjechuudhaaf deemnaa jechuudha. Akkami eessa tuqnaa? Eda'uu bakka eda'uu kana tuqnee jalqabnaa jechuudha. Akkasitti nuu fida. Meegaa yoo barbaanne isumarraa haa fudhannu baakgiraawundii kana haa fudhannu mee. Baakgiraawundii kana fudhanneerra. Jalqaba maal goona? Yuutuubii irratti taampinalii hojjetaarra jechuudha. Suuraa viidiyoo keenya irra kennu. Reeshoo ittiin hojjetamu qaba. Reeshoo jechuun saayizii yuutuub addaa kan tiktaak adda jechuudha. Kan yuutuub 16:9 ka tiktaak ammoo 9:16 waan ta'eefu akkamitti muranna kinoo iddoo kana dhufuudhaan iddoo kana tools bakka jedhu kana as dhufuudhaan suuraa kana saayizii yuutuubii irratti murannaa jechuudha. Egaa as dhufne ammas maal goona? Kinoo kiroop bakka jettu kanarra dhoofnaa jechuudha. Achirra dhoofnee eessa nu fida? Akkanatti nu fidee jira. Nu maal goona amma? Akkanatti qabnee jechuudha. Kunoo jala kana argaa jirtu miti ilaal iddoo kana iddoo kanneen jechuu kanneen kunoo akkana harkifnaa jechuu akkamitti kinoo akkanatti qabnee hammam kinoo yuutuub kan jedhu kanarra hamma fidannutti isa kam kunoo yuutuub ka jedhu kana argartan yuutuub bakka jettu kanarra amma fidannutti jechuudha. Maal goona
achirratti gadhoofna kun akkanan nu muree jira kun 16.9 reeshoo yuutuubiiti jechuu saayizii suuraa yuutuubii irra hidhannu akka kanaa jechuudha. Amma maal goona nu gubbaa sarraa itti jettu kana rukunneeti garas dabarfanna amma qopheeffannee jirraa jechuu baakgiraawundii isaa. Amma mee suuraa tokko finneeti galchanna. Suuraa tokko finnee irra galfachuudhaaf maal goona keenoo maal goona isa kanneen gartuumi akkana harkisnaa jechuudha. Mee haa harkisnu akkana harkisneerra erga harkisnee booda sama maal goona laa iddoo kana laal iddoo add photo jettu kana add photo bakka jettu kana tuqnaa jechuu add photo tuqnee jirra. Amma garam nu seense gara gaalaarii keenyaa nu fideera jechuu. Mee amma suuraa caluma jennee suuraa ogeessa muuziqaa guddaa keenya suuraa Ibrahim Said kana haa fudhannu. Mee fakkeenyaaf akkanatti fudhannee jirra. Amma suuraa kana haa guddifannu. Eessa qabnee guddifnaa ila kun iddoo kana qabnee guddisnaa jechuudha. Iddoo kana akkas qabnee ila akkana as guddisna. Erga guddisnee amma baakgiraawundii suuraa kanarra jiru irraa haquudhaaf maal goona kinoo iddoo cut out jettu tana ila kun iddoo kana iddoo cut out jettu tana mallattoo maqasii kan ofirraa qabdu kana rukunnaa jechuudha. Erga rukunne akkanatti suuraa san qofa fuudhee nuu fida. Ammas maal goona kunoo ammas maal goona iddoo person jettu kana person iddoo jettu kana irratti rukunnaa jechuudha. Maal nu godha yoo jira rukunne ni ilaaltu. Kunoo filatee nuu diimesseera baakgiraawundii jechuudha dhiisee isa suuraa Ibraahimii kana nuu diimessee jira jechuudha. Amma maal goona erga kanatti inni nuu diimessee iddoo raayit sana dhoofna akkam akka inni godhu walumaan ilaalla. Raayit goone jira amma laal baakgiraawundii irraa kaasee suuraa qofa nuu fidee nuu kaa'eera jechuudha. Amma maal goona suuraa kanarra qabuudhaan akkasitti ilaala iddoo barbaanne irra kaayyanna jechuudha. Kunoo ilaala iddoo barbaanne irra kaayyanna akka kanatti jechuudha. Amma kaayyannee jirraa jennu xumurree jirra. Amma egaa akkanatti xumurree eessa keessa daa'inaa yookaan jennu taate ilaala. Amma akkasii erga xumurree booda maal goona iddoo raayit jettu kana rukunnee seef goonaa jechuudha. Akkasii rukunna amma akkanatti nuu fida. Ammas maal goonaa iddoo xiyyuma sana rukunnaa jechuudha. Ammas kunoo akkuma argitan jala kanatti ilaala iddoo seef jettu kana jira achirra rukunnaa jechuudha. Ammas sanuma nuu fida kunoo seef kan jettu kana rukunnaa jechuudha. Upload yoo ka jettu taate asirratti fe'amee hafaa jechuudha. Kanaaf maal goona seef goonee jirra jechuudha. Amma maal goona xumuruuf laal kunoo dan bakka jettu kana irratti rukunnee amma seef godhannee jirra jechuudha. Amma suuraa kana bareechisuudhaaf deemna. Aappii kamtu nu barbaachisaa jenneeti laalla kaa'amma suuraa kana achi keessaa finnee jirra jechuudha. Lammaffaallee itti deebina. Amma maal goona riimiin ka jennu kana jechuudha. Mee isa kami kunoo riimiinii ka jennu kana isa keessa dhayinaa jechuudha. Akkasitti gadi tuqne gaafa seennu akkana nuu fida okee ka jedhu kanarraa dhoofnaa kunoo suuraa nuu fidee jira jechuudha. Gaalaarii keessa nu seensisee maal goona suuraa sana filannaa jechuudha. Amma akkanatti nuu fida. Enhance bakka jettu tan agartuu asirratti rukunnaa jechuudha. Suuraa achi keessa achi fudhachuudhaaf. Enhance gaafa jennu akkami akka nuu fiduun ilaaltanii jechuudha. Akkasitti eegnaa konneekshiniin jabaa ta'uu qabaa kun akka sarchi godhee hanga inni nuu fidutti usneettuma eegnaa jechuudha. Ni eegnaa jechuudha kunoo amma nuu fidee jira. Amma suuraa kana waa laallaa jechuudha kunoo. Suuraan jalqabaa keessa finne kunoo akkana maal goonaa jennaan amma sirriitti na hordofuudhaa qabdu. Akkam goona amma laala. Iddoo kana qabnee gara harkifna gara na harkifnaa jechuudha. Iddoo kana argartan iddoo sana qabnee akkana harkifna amma. Yookaan harkifnu suuraa kana halluu isa durii kan irraa balleesse sirriitti dhiqee nuu bareechisee as nu baasaa jechuudha. Meemmaa haa harkisnu. Amma ilaala argitee akkatti
ilaali. Isa durii irraa qamaaru kana ilaali kaan ilaalii jechuu akka kanatti nu dhiqaa jechuu. Amma maal goona erga inni akkanatti nu dhigee kunoo iddoo xiyyaa sana ta'u achirra dhaqnee akkasii rukunnaa jechuu. Amma maal nu fide kunoo iddoo seef jettu nu fidee jira jechuudha. Achirra gadhoofnaa jechuudha. Kunoo amma dan kan jedhu nu fidee jira jechuudha. Kunoo seef nu godheera. Maal goona iddoo dan jettu kana nu fide akkasitti seef godhannee jirra jechuudha. Egaa amma maal goona keessaa baanee irratti barreeffachuudhaaf ammallee maal goona bakka biraa osoo hin taane dhufneetuma ammallee piiksaartii keenyatti deebi'uu dandeenya jechuudha. Piiksaartiitti deebineetu laal piiksaartii keenya kana jalqaba keessatti diitu goona isa gadhoofna jechuudha. Inni hedduun hin tursiisu akka kaanii ammas akkasiin hin dibne kun iddoo eda'uu kanarratti dhoofna jechuudha. Iddoo eda'uu kana dhoofne amma suuraa dhiqamaa san fudhanna kaanii miti amma laala. Suuraan tokko inni kanaa fi kun garagara. Inni kun magaala kun amma bareedee addaa ta'eera. Isa kana fudhannaa jechuudha amma rimini keessatti tolfanne kana. Fudhanneetii jirra kunoo akkanatti. Amma maal goona yoo feene xiqqoo bifti kuyyuu baay'ee nu jala addaata jenne maal goona effeekti bakka jettu kana kunoo effeekti bakka jettu kanarratti tuqnee halluu filanna jechuudha. Amma kunoo effeekti. Akkana jira ture jechuudha. Akkuma argitan kana mamee as tuqnee halaallu akkana nu godheetii jira jechuudha. Akkana nu godhee jira xiqqoo kana ofeenee akkas hagoonu kunis hin taane yoo ka jennu taate ilaalka hin taane jenna mee kanarratti hadhoofnu ilaallanna jechuudha. Sirriitti kunoo amma kun nu diimatee jira jechuudha. Akkasitti akkan xiqqoo nu diimateera akkam goona amma raayit bakka jedhu irratti tuqannaa jechuun amma halluu bareedaa kana erga arganne akkasitti raayit ka jettu tuqanna. Raayit kana erga tuqannee booda amma mata duree viidiyoo keetii sana sirra barreessita jechuudha. Waan viidiyoon kee jalqaba irratti jedhu mata duree viidiyoo kee filatte sana maal goota taambinalii kee irra keettaa jechuudha. Akkamitti irra barreessina kan jennu yoo taane kunoo laala barreessuudhaaf teekisti bakka jettu kana jira. Teekisti bakka jettu kana irratti dhoofna jechuudha. Teeksti bakka jettu kanarra dhoofne fakkeenya meemmaa tokko lookoo jennee haa barreessinu mee lookoo haa jennu viidiyoon kee. Lookoo erga barreessine akkam goona kunoo achi iddoo sana dhaqnee ammallee raayit goone akkana nuu fidee jira jechuudha. Walitti xiqqeessina amma barreeffamni kun yoo iddoo nu jalaa fudhate kunoo iddoo sana qabne iddoo bakka sana qabneetu akkas walitti xiqqeessinee akkana fidanna harkisne. Amma maal goona barreeffama kana wanti filanna jechuudha. Amma boca qubee barbaanne kunoo asiin jira garasis jira garanallee hedduu jira. Akkam filanna qabnee haa harkifne kan tole keessaa filannaa jechuudha. Fakkeenya amma akkana haa oofnu akkas oofneetu mee lookoo ka jedhu amma kana filadheetti jira jechuudha. Kunoo isa kana filadhee jira kam filannee kunoo isa kana filadhee jechuudha. Amma kunoo isa kana filadhee jira. Amma akkas amma qubeen kun akka gadheeratu yoo barbaanne kun kallattii qabeenya iyyuu jechuudha. Kun iddoo tana qabne gad harkisnee dheereffanne jechuudha. Bareechisna guddisna jechuudha. Kun akkasi qabne kun lookoo jenneedha. Amma istrook goona. Istrook jechuun moggaan isaa irra inni gurraachaa moggaan isaa irra akki halluu biraa ta'u yookaan addaatu yookaan boorratu goona. Eessa tuqne yoo jenne eessa tuqneeti kunoo iddoo kana tuqnee jechuudha. Argina iddoo kana tuqneeti moggaa isaa kun addeessinee jirra. Ofeen hin diimessiname adiimaatti bareeda. Adii akkas addeessinee jechuudha. Akkas yookaan irraa xiqqeessine yookaan itti guddisne akkas addeessinee jirra jechuudha. Maal goona kunoo laammallee achi raayit iddoo sana jechuudha. Akka raayitii sana dhaanneetu akkasi fidannaa jechuudha. Akka kanaani taambinalii bareedaa hojjechuu dandeenya jechuudha. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya barnoota biroon hanga walitti deebinutti turtii gaarii.